Oromiyaa keessa Boorana jira. Oromiyaa guutuu keessatti namni miliyoona 3.3 ta'u rakkoo hongeetiif saaxilamee jira. Kana keessa Boorani tokkodha. Boorana Gujii Bahaa, Baalee Bahaa fi Baalee Guddichaa fi Baalee Bahaa akkasumas Harargee Lamaanii fi Shawaa Bahaa aanaa Fantallee fi Boosatti keessa Adaamtolli Jiddoo Kombolchaa gandoota muraasa keessa namoonni hongeedhaan miidhaman jiru. Kana hunda walitti qabnee yoo ilaallu namni miliyoona 3.2 hongeedhaan miidhaan irra ga'ee deeggarsa karaa mootummaatiin argachaa jira waan jiruufi kana keessa ammoo aanaan godina Booranaa aanaalee 13 guutuun rakkoo hongeetiif saaxilamanii kana deeggaraa jirra. Amma roobni roobee rakkoo furamutti deeggarsi karaa mootummaatiin haa ta'u lammiif jedhee uummanni Oromoo akkataatti of gargaaruu danda'u. Haa ta'u dhaabbilee miti mootummaa biroos NGO'leen dhaabbileen UN ta'anis uummata kanatti gargaaruu danda'an akkamitti uumuu danda'u kan jedhu kana cimsinee fufuudhaaf. Uummata gargaarsa fedhu bira dhaabachuuf mootummaan ala deeggarsi qaamolee garaagaraa ni barbaachisa. Namoonni dhuunfaan adeemuun gargaarsa dhiyeessanis jiru. Tibbana dhaabbati faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa kan maqaa weellisaa waggaa 2 dura ajjeefameen hundaa'e godina Booranaa aanaa Aareerootti argamuun gargaarsa kuntaala 100 fi kuntaala 50 taasiseera. Hamza Hussein dhimma kanaa fi piroojeektii bishaan eegalan irratti haadha warraa artiist Hacaaluu Hundeessaa addee Faantuu Dammisoo dubbiseera. Maqaa weellisaa kanaan gargaarsa jalqabaa uummata Booranaa hangafa jedhamurraa eegaluu kiyyaan nan gammadaa jechuun BBCtti dubbatte. Har'aa keenya malee boruu keenya waaqa beekaa uummanni amma achitti mana dhabee horii isaa dhabee qabeenya isaa dhabee achitti raramaa jiru kuni akkuma keenya qananiidhaan nama jiraatu ture. Nutis boru waan taanu beeknu har'annaa jirru immoo hojjechuu qabna. Aceen immoo naa jiru waa hedduu hojjeteera. Faawundeeshiniin kunis namoota hedduurraa walitti cimmisee walitti qabee kan baasee ummatumaaf deebisu waan ta'eef keessattuu kan na gammachiisu ani eessayyuu deemeen beeku. Aceen yogguu jiru maqaadhaan ol barsiisee amma immoo qaamaan ol barsiisee biyya sana deemee hangafarraa ka'uu kootti immoo akka faawundeeshinii isaatti gammachuu guddaatti natti dhaga'ama. Piroojeektii sana faa bakka namuu hin daffarre yookiin immoo deemuudhaaf itti cimu bakka sana faa deemtanii ilaaltanii achitti bishaan hojjetaa akka jirtan faatu himamaa ture. Eessatti kan hojjetamaa jiru waan amma qarshii meeqaan hojjetamaa hagam guddaadha waan jedhu irraa naa himta. Bakki dura piroojeektiitti qabanne aanaa mi'oo bokkuu lugamaa bakka jedhamudha. Gara namoota 15,000 akkasitti fayyadama bishaan sana. Piroojeektiin guddaan achirratti kan hin qabadhee deeme akka carraa piroojeektii tokkodha. Akkuma isin jedhaan biyyan beeku deemees hin beeku yeroo calqabaatti kan achi deeme. Garuu deemee guun biyya sana argu baay'een itti gammadee jasti kun immoo innaa dhumoo miira akkamiitu natti dhaga'ama kan isaanitti dhaga'ama kan jedhe yaadeen ture. Bokkuu lugomaadha. Innaan achi deemu garuu innaan isa bu'uura sana kaa'uudhaan naan deemuun warroota buqqaan kan arge kan si ajaa'ibu. Keessa kootti maaltu na dhaga'ame aceenutoo ta'ee maal gochuu qaba kan jedhu naan yaadu piroojeektii lammaffaan qabadde. Piroojeektii tokkoofan deeme. Yeroo sana miliyoona 16 oliin hojjetama jenneetu qabannee deemne. Egaa haala meeshaarraa kan ka'e immoo ol ka'uu danda'a. Walumaa galatti innaan sii gabaabsu piroojeektiin lachuun gara miliyoona 29 dhufa. Irra jireessa kan na gammachiisu garuu warra lammaffaa arge mucaa lammaffaa inni dura hangafadhaa jedhaaf inni bokkuu lugomaa jechuuti. Dubluqitti immoo lammaffaadha mucaa lammaffaa yeroo tokkotti mucaa lama arganne jechuudha piroojeektii kana keessatti maqaa Aceetiin faawundeeshinii Aceetiin. Bishaan kana qofa osoo hin taane nyaatallee akka dhiyeessitee uummata akka qaqqabdaniif argaa turre sunoo maaltu ture? I think karaa Areerooti alloonaa jedhama. Waanuma qabnu nama bira dhaabbannanii jire. Midhaanuma xiqqoodhumaan fuudhee deemee gara nama 1,200 hin ta'a. Waanuma guyyaa tokkoof ta'a. Bakka fagoo jiran kana fakkeenyaaf horii 500 namni qabu horii 5 faa kan galee isaanuu kan du'u ga'an.